أركفوني شما أكم جرتان أرومو تايمين قبي أجايبات الفني جرا كيرو بيا يوكي غسا أركمتو سايبا خيا جالتما راب أرومو خان أما لفا الخوجرو ناس جان واغوان بادا wagwan ay as jirra يجي Oromo Time Show irra jirra أيه ay duraan dursa galatooma jecha studio kanatti nu affeeru keessaniif galatooma jecha maali ni beeytanii Oromooti yaa anis hin gungumaa raappillee miti hin gungumaa yeroo takka takka na jajjabeessaa isiniin jecha akkasuma studio keenya kanas nu jajjabeessaa dhufnee jirraa qophii buhaarsoo bashannansiisoo fi barsiisoo ta'aniin dhufnee jirra jechuudha akkasii maal jettamee obboleessi kiyya يا بفهاري عندي من جرا قبيرو يوكي خس جرتو في قيرو بيا برا جرتوس فيديو عند ولا حسوا بروكاست خينيا ترتي تكابود داسون جنة ولا سا خينيا في بكما خينيا في هندا خينيا وان حالة بيجينا ما جرو خراب ريدا عند برسول ألف نجرا أرى ناس يجوا كمان نجرا ناس رابيلا جايباتي سجلين ساقا مو الباسو ديمنا ميتا جايباتي ميتا كاري جبا خنا جايباتي نمني خيني جبا ميكا جرا ناس ميمال جتا ani wanta hundaa jettee fixxee jirta garuu wannan jechuu barbaadu wanni tokko wannan isinitti dhaamachuu barbaadu Oromootiyya dhufnee irraa as geennee irraa nu jajjabeessa akkuma obboleessi kiyya ibsuu yaaletti qeerroo UK keessaa akkasuma qeerroo biyya biraa jiranis even idil addunyaarra karoorri kenna tamsaasa kana tamsaasa idil addunyaa gochuuf deemna kanaafuu nu jajjabeessa isiniin jenna kallattimaan gara qophii kennatti. Yaa qophiin teenya egaa naas bakka dhaloota isaatii handhuura isaatti awwaalamtee irraa eegalee maqaa isaatii fi waa hunda isaa TikTok isaatii fi laa YouTube qabaa waa hunda isaa akka nu himu asumaan gaafannaa naas duraan dursee maqaan kee egaa eenyu jedhama maqaan kee ka dhaloota mee maqaa keetirraa isin eegale. Ani amma bakka handhuura sanitti xiqqoo handhuura xiyyaalaatti fuudhee natti fakkaate. Bakka awwaalamteen agarree ani maqaan kiyya kan warri koonaa baase Naasir naan jedhanii Naasir Ahmad naan jedhanii akkasuma jaalattoonni kiyya yookiin hiriyoonni kiyya kan Naas jedhee na waamu sin jira keessattuu warroonni shamarranii Naas maal akka ta'e hin beeku ani warri Naaskaa jedhu waan si ajaa'ibu maqaa Naaskaa jedhu kana mucaa tokkotu jira beeytaa hiriyaa kiyya ture Maanchisterii kana jiraata mucaan isatu naan waame yeroo jalqabaatiif naaskaa naan jedha achumarra natti qabatee maqaa sooshaal miidiyaa ta'e jechuudha amma tiktook kanarra yoo deemte yeroo baay'ee naaskaa jedhanii na waaman. Even anuu yeroo hedduu naaskatti si beekama. Naasiroon hin beeka garuu naaskaa jee yaamurra naaskaa. Akkasii akkasuma maqaan ofii kiyyaa ofii baase 147 ka jedhudha. 147. Yeroo hedduu maqaan sun gaafii itti ta'a beektaa. Roodmaanidha kuni maqaa biyya gurguddaa keessatti suuranii. 147 sanii jechuun like akkaataan itti isin hubachuu dandeettan afaan ingiliffaatiin wanni 147 yeroo gara barreeffamaatiin jechuudha lakkoobsuma san gara barreeffamaatti yeroo jijjiirtu tokko torbaaf like gootummaa ibsa jechuudha wanni kun dhuguma dubbachuun 147 gootummaa ibsa jechuudha wanni sun karoora isaa gaa isaa beeka gootummaa isaa gaa bakka yeroo dhufee boosana ilma gootaati. Maal jedhee Umar Suleymantu maal jedhee gootummaarree dhalootaa waan jite akkam gootaa waan akkasiisanii tana qawween akkasii qeerroof qarree ani ka dhaladhe Baalee aanaa Dalloomannaati ganda duwwaa tokko keessatti dhaladhe achuma guddadhees. Achumatti guddadhee. By the way, osoo dubbii ta'e finne I don't know wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Dalloomannaa faarsuuf osoo maarreen jeen ijoolleen Dalloomannaa ana biratti bakka guddoo qabdi maaliif jennaan ijoollee jaalala beektuu irra guddinsaas biyya Awurooppaa keessa kan jiraadhee hedduu jira garuu ijoolleen Dalloomannaa ijoollee jaalala beektu. Maal jennaan jecha tokko fayyadama yeroo hedduun nu biratti jaalala maan kan kennitee akaafaadhaan fudhatta waan jedhu wayiitu jira. Akkasuma. Dargaggoon Dalloomannaa jajjaboodha. Keessattuu warri shamarranii nu jabeeffadha. Qeerroof qarree ani kan dhaladhe akkasuma akkuma isinii hime Dalloomannaatti achumatti guddadhe amma kan jiraadhu biyya UK
magaalaa London keessa jiraadha. Maal ta'e? yaa kanarraan aarsee gaanaas waa hunda isaa nu ibsee jira. Irra hedduun kasi beeku tiktok irratti waa'ee gorsaa haala yookaan dargaggoodhaaf galutti wanta gootee gungumaa jettee gungumaan itti himtu sani mee akkamittu waan kanarra karaa kana si fiduudhaaf yookaan si kakkaase waan kana dalaguudhaaf. Waan kana dalaguudhaaf yeroo baay'ee ani gorsoota keessattuu gorsa afaan Ingiliffaatiin daddarbu kana ni hordofa beektaa. Yeroo baay'ee ni hordofa akkasuma gaafa tokko viidiyoo akkuma tasaa train station keessa dhaabadhee viidiyoo wahiin agartaa viidiyoo sana amma yoo seentee ilaalte jechuudha. Qophii maleedha like eelfoonii like iPaadii gurratti kaa'adhee jechuudha. Silkii akkanatti qabadhee dalage viidiyoo gorsaa sana yeroo dalagutti kun jireenya dhugaati jedhe. TikTok irratti irra guddinsee amma dargaggoon kan itti fayyadamtu kun jireenya dhugaati kan jedhu fidu. Jireenya namni si jibbe maarree kayyoo tokko. Na jaalladhu. Gaafii isaa jechi inni bareedaan yeroo hunda afaan kiyyaa fi TikTok irratti viidiyoo adda addaa argu kanneen argu meenas nu jee. Na jaalladhu yookaan na jibbi. Ana lamaan isaatu naaf ta'a. Yoo na jaalatte onnee kee keessa jiraadha. Yoo na jibbite immoo sammuu kee keessa jiraadha. Amantus amanuu baattus kuni jireenya dhugaati. Akkas jettee jireenya dhugaa kanaan gad dhufneerra. Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya gorsa jaalata. Of course. Mammaaksa illee hedduu qabnaa. Ani yeroo takka na dhiba beektaa. Jechoota baay'ee yeroo mana barumsaatti barattus ta'ee yeroo bakka hedduutti yoo dhageettu afaan Giriikii maali ka jedhu kun Giriikiin sunuu Oromoodhaan natti fakkaatti. Ta'uun oolu maaliif jennaan Oromoon saba guddaa gumaacha uummata addunyaatiif kan godhe akka seenaarraa dhageenyetti qaroomina dimokiraasii yookaan sirna gadaa kan addunyaa irratti akkaataa dimokiraasii amma namni amata 8tti aangoo wal jijjiiru kana kan fide. Haalli kun yoo jijjiiree wal bira fidee saayinsii ilaaltu haalli Oromoon warra sirna yeroo dur Giriik fa'aa warra dura jiraate fakkaata. Meenaas gama biraatiin mee TikTok kanarratti fuulduraaf maaltu barbaadna? An amma yoo dhugaa dubbadhe ani muuziqaa hedduu jaaladha. Keessattuu muuziqaa raappii kana hedduu jaaladha jechuudha. Ani guyyaa tokkollee hanga muuziqaa raappii irratti fookasii godhu yookiin xiyyeeffannoo godhu jechoota kanneen irratti xiyyeeffannoo godhee hin beeku. Ani kana boodas raappii hedduu dalagaa jira. Hedduutu stuudiyoo keessa jira. Raappiidhaan isin dhufa jedhee yaada. Gorsuma kana gara raappiitti jijjiirree. Sagaleen ta'e sagalee ajaa'ibaati ani yeroo kophaatti dhaggeeffadhee jira. Mee sagalee raappii keessaa sagalee takka bareedduu yookaan akkaataa itti raappiitti godhan raappii jechuun sirna haaree moodernii sagalee yookaan muuziqaa uummataa karaa wantaa fiduudhaan kan jijjiiree kan dubbatu ta'a. Mee sagalee tana akka itti raappiitti nu godha raappii godhuun dura raappiin kun galaana. Amma biyya keenyatti hin baratamne garuu biyyoota uummata adii kana keessatti wanta firistaayila jedhamu tokkotu jira. Wanni biitimaa randamii ta'e kana biitimaatiin beekne kana sii bananii ati raappii irratti goote jechuudha. Raapparoota kanneen wanti adda jara godhu kireetiiviitii mataa jaraa qaban. Yoo amma artistoota biraa ilaalte jechuudha. Sirboota namatu kennaaf. Takka ammoo yeroo hedduu itti dhaama'anii barreessanii fidan. Warri raappii kunniin akkami beektaa? Warri raappii kunniin yeroo san uuman. I think raappiin kun gama takkaan karaa geerarsa yookaan geerarsuu yeroo dachii qotantee yeroo oomisharra kan jiran Oromoon akka geerarsaa jettu nagarree namni kun yookaan afaanirra dhufaa fi yookaan haala inni jireenya irratti wal madaalan fakkaata. Mee atoo maal jetta waan kanarraa mee? Raappiin kun akkuma ati ibsu yaaltetti raappiin kun yeroo hedduu waanuma afaanirra si dhufuudha. Yerooma jecha tokko argitu like jecha tokko dhageettu yookiin jechi tokko sammuutti si dhufu jechi isa waliin raayim godhullee jechi isa waliin mana dhahullee sammuutti si dhufa jechuudha. Annaa raappiin kun wanti adda isa godhu waanuma ammuma uumame waanuma amma jedhamee ammuma uumamu jechuudha. Yeroo baay'ee raappii yeroo gootutti parsantii guddaa kan hin yaadannetu jira. Amma gootee yoo kan barreessine ta'e booda yeroo raappii godha jettee
yaaltu kabiraatu si dhufa jechuudha. Egaa akka ati jette kanatti dandeettii raappii egaa kannaa dhagama takkaanis waan jette takka yoo irra deebitee barreeffachuu baatte harkaa kotoo jettee mee shaakala kanaaf gizee waan kana shaakaltu yookaan raappii kana muuziqaa kana gama deebisuu deemtu hangam takka ulfaata hangam takka shaakalta. Akkuma jette raappii kana yeroo shaakala gootu jechuudha. Raappii akkasuma namni kennaa qabullee hin jira. Namni shaakalaan illee irra gahu hin jira. Raappii kana godhuudhaaf jalqaba jechoota baay'ee beekuu si barbaada. Amma ati yoo dubbata afaan Oromoo taate hin beekta jechoota hundaa. Garuu sammuun kee jechoota san daftee yeroo ati raappii gootutti process gochuu qabdi jechuudha. Amma garuu sa'aatii ammaa kanatti raappiin addunyaa control godhee jiru yookiin addunyaa guutuu qabatee jiru drill isa jedhamu san. Raappii drill isa jedhamu san bifa lolaatiin yeroo tokko tokko bifa lolaatiin dhufaa. Yeroo tokko tokko bifa like painiitiin gaddaatiin dhufaa. Raappiin amma yeroo kanatti addunyaa qabatee jiru. Drillidha. An garuu raapparallee ofiin hin jedhu ima gungumame. Waan dhufu isintu arguu jira akkam. Oromoo walumaan arkuteenya waan naas fuun fidee sun boo waan ajaa'ibaa qabatee dhufaa qeeroo kana jajjabeessaan isin jaa qeeroon gaa qeeroo asiif taa'u miti afaan ingiliffaattis ittiin qabsaa'ee jira. Broadcasting keenya kun yeroo xiqqoo takka booda afaan Oromoo irraa gara afaan guddaa afaan addunyaa dabarsuuf deemna. Naasis sagalee isaa bareedduu tanaa wajjin gara afaan ingiliffaatti akka deemu jiru arkuu jira. Ani gama keessanis isinis arkuu teessanii fuula dura naas afaan Oromoo bicha irratti nu dhaabuun deemu afaan addunyaa afaan guddaa afaan ingilizittis raap godhaa yeroo takka takka ni shaakalaa afaan Oromoo irra immoo afaan ingiliffaa kana irratti si wayyaadha. Amma afaan Oromootiin raappii godhuun anaaf itti yaadu yeroo hedduu. Maaliif afaan Oromoo afaan dhaloota kiyyaa gara afaan Ingilizii yoo deebi'an amma afaan Ingilizii hin beekallee hin jedhu garuu sirboota raappii dhageeffachuun sirboota diriilii kanneen dhageeffachuun sirriitti na fayyadee jira. Maaliif ni beektaa? Gama tokkoon afaan ittiin bara haguma honguma laag raappii godhuu yaaluun jechuudha. Beat by beat isa jedhamu san jechoota haarawaa hedduu afaanis baraa deema jechuudha. Akkasuma afaan ollaatiinis yeroo takka takka ni shaakallaa afaan Amaaraa jechuudha. Afaan uummata ollaa keenya kan afaan. Raappiin galaana dhugaa yoo dubbanne uummatni keenya raappiin afaan Oromoo hin guddanne. Raappii afaan Oromoo raapparoota Oromoon raapparoota hedduu qabdi. Back in the day yoo dur gara duubaa deebitee ilaalteeyyuu amma Itoophiyaa ka control godhee jiru raappii warra Habashaa kana. Diriilii ta'ee pooppii ta'ee garuu gara duubaa deebitee yoo ilaaltu Baakkoo Shakkisaa akkasuma eenyu maqaan tokko Leencoonis akkasuma Leencoonis waa'ee raappii godhee jira. Nama hedduutu jira. Maqaa isaa hin yaadadhu garuu afandiin tokkollee warroonni duriilee raappii nima godhan garuu ammaaliif akka ta'e hin beeku raappiin Oromoo biratti sirbi raappii kun du'aadha. Du'aadha. Ammallee ijoollee Swiss jirtu waasii saayiba kiyya tokko. Waasii buune gabbuune dirreedha waaseenne. Diddiiba aanne kishni nu duwwate malayni hin jiru falata barbaan dhugaa malayni hin jiru yoo dalaine. Kana akkasii. Ijoolleen duris ijoollee ajaa'ibaati. Yuutuuba isaanii roobaa fi waasii asumaan jabeessaa isin jenna like share subscribe godhaa fi yuutuuba ijoollee Oromoo deemaa daawwadhaasii. Subscribe godhaa ijoollee Oromoo guddisaa isin jenna. Haasidummaan maaliif guddataa waan kanan kafaltanii diimaa san bichaa tuqaniituma. Diimaa san akkana gattu qaamaani. Saayimni kiyya kunis naasis yuutuuba isaatiin as bee jira. Yuutuuba isaa timi meenas yuutuuba keetis. Yuutuuba kiyya NK 147 NK 147 akkuma maqaa TikTok kiyyaa sanii Instagram kiyyallee akkasuma TikTok kiyya jalatti argachuu ni dandeettanii. Naasii 147 dha. Snapchatiin barbaadanii? No way. Suuwwan biraati. Akkasuma nu jajjabeessa isiniin jenna. Akkuma argitan kana all time obboleessi keenya Amiirilleen qophii ajaa'ibaatiin nu dhiyaatee jira jechuudha. Itti fufnaa kana booda wanni nu dhaabu hin jiru by the way. Fuula dura guddina. Fuula dura guddina. Qeeroo lafaa ol kaatuuf maal dhaamtaaf? Qeeroo lafaa ol kaatu namni takka akkanuma lafaa kee duroomuu yaada yookaan akkanuma lafaa kee famous ta'uu barbaada. Keenya kana keessatti qeeroo generation amma lafarraa dhufu kanaaf
maal yaadda gama barnootaatiin ta'e gama kaaniin ta'e akkamitti bakka isaaniin maltu dhaabbachuun isaaniif. Dhageettan jedhee yaadaa akkuma obboleessi kiyya wanni atamma kaaste kun pooyintii guddaadha qaba beektaa. Maaliif jennaan abbatu mucaa isaatiin sa'aatii abbaan isaa kenneef yeroo dulloomee dhukkubsatee sirrirra jirutti mucaa isaa waamee sa'aatii kana fuudhii bakka dhagaatti gurguran geessi gatii gaafadhuu na deebisii jedheen. Yeroo kana mucaan fuudhee bakka dhagaa itti gurguran geesse birrii 5 kennaniif hin deebise 5 naa kennanii jedheen. Ammas deemi bakka sibiila itti gurguran geessi gaafadhuu koottuu jedheen hin geesse 500 kennaniif itti deebi'e. Ammas fuudhii bakka warqii itti gurguran geessi gatii gaafadhuu na deebi'ii jedheen 500 kennaniif hin deebi'e. Kana wanta kana wanni an kaasuu barbaadeef ati warqiidha hiika dhagaallee hiika sibiilallee hiika warqiillee sumatuuf dhaaba jechuudha. Gatiin kee bakka ati of dhaabden murteeffama. Gama artiitti yoo deebine artiin galaana akkuma reefu an jedhe anis dandeettii mataa kootii qaba. Atis dandeettii mataa keetii qabda. Innis dandeettii mataa isaa qaba jechuudha. Kanaafuu qeerroon teenna warroonni lafaa dhufa jirtan nafaa cufa jirtan artii kanarratti jabaadhaa dalagaa ka daansii dandeettu daansiidhaan anywhere like whatever bakka feetillee yoo jiraatte anywhere bakka barbaadde taate dalaguun dandeetta jechuudha. Kanaafiyyuu wal jajjabeessinaa akkuma nu ooroo taayimii kanaan gad dhufne jechuudha. Nu amma yaadni kenna asirratti dhaabachuu osoo hin taane fagoo deemudha. Haga takka afaan kenna kana afaan Oromoo kana akka addunyaatti beeksisuu takka jechuudha. Fakkeenyaaf ani yookiin obboleessi kiyya viidiyoo afaan Oromoo tokko yoo dalage yoo Oromoon viidiyoo kana jajjabeessite viidiyoon sun vaayiraalii bahuu wannaa guddaa qaba jechuudha. Carraa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu numatu wal jabeeffata numatu wal ijaara akkasii qeerroon lafaa dhufa jirtan jabaadhaa isiniin jenna. Yaada kee kanarratti naas yaada kee kanarratti yaadni biraa tokko na dhufe. Dhuga baantaa waan itti jette waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa isinii gorsee waan ajaa'ibaa qeerroo lafaa dhuftuuf dabarsee takaffarratti akka afaan keessan ol guddatu yookaan nuti amma biyya namaa keessa jirra hanga dandeenyutti afaan biyya namaa barree jirra afaan adda addaas barree jira afaan biyya namaa kanatti guddachuu wallaallee afaan biyya namaa kanatti waan meeqa bakka bareedduu ga'uu dandeessa afaan keenya maaliif jennaan biyya namaa kan jirru afaan biyya teenya warra biyya jiru afaan keenya san maaliif inni yookaan faayidaa isinirraa argachuuf osoo hin ta'in afaan biyya namaa kanatti yoo deebisu hin taane faayidaa guddaa arganna garuu afaan keenya kun haa guddatu jenneeti yeroo teenyaa fi qabeenya keenya dabarsinee afaan keenya kana guddisuuf wal deemu jira garuu Oromoo keessatti waan inni arge keessaa Oromoo yuutuubara miliyoona takka seene arkee hin jiru. Instagram irratti nama miliyoona takka qabu hin jiru. TikTok irratti nasiiba yaa miliyoona takka ni jiranii. Maaliif ta'a miliyoona 60 miliyoona 50 jenna nuti Oromoo garuu eessa artiin afaan Abaashaatiin yookaan afaan Amaaraatiin muuziqaan kan lakkifamu miliyoona 60 miliyoona 30 laala. Muuziqaan afaan Oromoo kan martuu kan miliyoona 6 miliyoona 8 miliyoona 20 hin jiru. Miliyoona sila guddate artistiin keenya tokko miliyoona takka qabaachuu qaba. Miliyoona takka osoo hin ta'in miliyoona 6 miliyoona 7 subscribe yookaan YouTube qabaachuu qaba. Artistii Oromoo keessaa yoo deebine artistii Shukrii Jamaalii jira, Kakkaa Caaluu jira, warreen jajjaboo warreen dabreen jira, warreen kun hundinuu YouTubeota yoo qabaatan hedduu waan ajaa'ibaatiin as boo dandeenii uummanni kun dandeettiin isaanii afaanirraa uummata kana akkaataa isin abdiitti godhanii uummanni kun waan haaraan isin boo'u walaa sheeka ta'e walaa sheekan waar dhugaa yoo dubbanne sheekan waaris nama aalima beekamaa ilmi namaa kanu jireeshin amma dhufu tanaaf ilmi kanu jira sheekota jajjabaa meeqaa jira sheekonni kun yoo xiqqaate miliyoona qabaachuu qaban. Anama wannan jechuu barbaadu. Abbaa fedhe haa ta'u sheekaa haa ta'u qeesii haa ta'u pooyintiin nu ammarra jiru maali beektaa? Afaan Oromoo keenya kana haa guddisnuudha. Maaliif jennaan gara ispeelingitti yoo dhufne
hiriyaa kiyya tokkotu jira. Afaan Oromoo ni dubbisa. Akkamitti bartee jennaan afaan Oromoo dubbisuu irratti salphaadha naan jedhe. Maaliif jennaan afaan Ingiliffaatiin wal fakkaata ka'a. Afaanota baay'ee afaanota addunyaa kanarratti beekamaa ta'an yoo argitan barreessuufis dubbisuufis sirriitti namatti ulfaatantu jira beektaa. Garuu gahee guddaa taphachuu qabna nu bakka kanatti. Sinii galee gahee guddaa taphannee afaan keenya kana beeksisuu qabna jechuudha. Yaa gama kanaan namni yeroo isaa fudhatee afaan Oromootiin waan daawwaa godhu warra doktoroota ta'e warra beekamu qaban yeroo waan kana godhan si galee afaan biraatiin godhuu hin dadhabne afaan Oromoo kana guddisuudhaaf aartii Oromoo guddisuudhaaf kanarratti maal joo barbaade gama keenya yoo as deebinee amma gama naas yoo deebinee naas tiktokora isaas silaa yoo xiqqaate tiktokora filawara hedduu qabaachuu qabdaan jaabbaa tiktokora filawara kuma 200 kuma 500 ilaal miliyoonaa seenuu qabatu garuu maaliif jennaan yoo waliif goone maal rakkoo qaba. Pointiin amma as biratti qabxiin guddaan waan si ajaa'ibaan viidiyoo nama 200,000 wayitu ilaalee garuu nama meeqatu laayikii godha beektaa? Nama 20,000 nama 180 ilaala nama 20,000tu laayikii godha nama 1,000tu fooloo godha argitee koomantiin sanii gadi garuu Oromootiyyaa wal haa guddifnu waliif haa miidiyaa keenya kana waliif haa jajjabeessinu. Social media irratti namni ka guddateen social mediaadha. Social media irratti wal bira dhaabbannu isin jaa Instagramaa fi TikTokaa fi ilaa addunyaa ragaa waan adda addaa jira waan fayyadamne biyya keessatti interneetii biyya Twitch fi waa hedduu jira. Sanirraa amma waanuma biyya keessa jiru ijoollee teenya qeeroo lafaa haatu akka naas kanaa jira ijoollee ajaa'ibaa qeeroo lafaa haatona ijoolleen abdii murtee akka lafatti hin deebine YouTube isaanii fi Facebook isaanii waan hundi isaanii subscribe follow godhaaf isin jaa maal jetta qeeroo. Akkana jetti qeerroon akkana jetti.